Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sabboontu akkam jirtu fayyaa keessanii? Annagaa kudha galanni rabbiif haa ta'u isinis nagaa fayyamtuu akka qabdanii abdii fi amantii guddaa isinirraa qabaa akkasumas warroonni maatiinaaf hin taane waluma seenaa maatiinaaf taasisaniin jechuu barbaada. Warroonni maatiinaaf taatanii jirtan immoo guddaa tokko galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja I love you isiniin jedheen jira. Akkasumas maaliif dhufte naan jechuun keessaniin oolu yeroo baay'ee viidiyoo namaa irratti hojjedha. Har'a immoo viidiyoo namaa osoo hin taane waa lamarraa dubbachuu dhufe innis maalidha yoo jettanii namni tokko waan hin beekinitu ajandaa godhatee haasa'a otoo ittiin hubatin otoo ittiin qoratini otoo waan isaa hin beekini waan hin beekne keessa galeetu laaqa jechuudha. Namni tokko hubannaa kun irra sammuutii sammuu hin qabu. Waan hin beekne keessa deemtee gaafa laattu waan sin gashini keessa galtee immoo gaafa waa balleessitu hayi namatti hin tolu hin dabbara baay'ee. Isa kanarraan dubbachuu dhufe innis maalidha yoo jettanii waa'ee jaal boriitii fi waa'ee caatiin haraamadha jedhee shaaliin dubbatee minaamin jettanii odeessaa jirtanidha jechuudha. Isarraa dubbachuu dhufe tokkoffaa irratti guyyaa lamman kana dura akkas har'allee kaleessallee suma dubbatama caatiin haraamadha jedhaniitu dubbatu. Caatiin haraamadha caatiidhaa fi farsoonii tokkumadha. Dhugaatiin kamiiniyyuu nama macheesse sammuu nama tuqe jennaani dhuguu tokkodha jedhanii akiid sirriidha tokkodha caatii jedhii dhugaatii farsoo araqee waan isa sammuu namaa adoochu jedhii wanta qalbii nama fuudhu jedhii akiidi tokkodha. Isaanii caatiin illee akkuma isaa farsoon haraamaa araqeen haraamaa caatiin illee haraama jechuudha. Haraamadha. Akkamittiin haraama ta'e farsoonis innis akkamittiin haraama ta'e fakkeenyaaf caatiin haraama miti. Farsoon haraamadha, araqeen haraamadha, dhugaatiin garagaraa haraamadha. Garuu caatiin haraama miti jedhanii warroonni itti odeessanii garaagarummaa isaa faayidaa isaatii fi miidhaa isaa beekuutu barbaachisaadha jechuudha. Otoo faayidaa isaa qofa beekanii miidhaa isaas otoo beekanii hedduu tokko bareedaadha. Miidhaan isaa kan haraama miti nama macheessu sammuu namaan tuqu warroonni jedhanii araqee farsoonii akiidi beekamaadha akka sammuu namaa tuqu minaamin beekamaadha. Namoonni tokko warroonni fayyadaman hin beeku. Akkasumas immoo caatiinis sammuu namaa tuqu jechuudha. Akkamitti sammuu namaa tuqu yoo jettani namni tokko gaafa qaamu gaafa farraashatee maal jedhee caatii qaamu ergu otoo xiqqoo qaamtee xiqqoo gaafa jettu sammuu kee kana si jijjiira. Warroonni qaamtan hin beektu. Warroonni caatii qaamtanii hin beektu. Sammuu keessan kana nadha keessan kana keessa deeme isin hoo'isa jechuudha. Sammuu keessan kana shir isin godha. Waanuma ta'e tokko akkuma wayii nama qabuuttitu nama qaba jechuudha. Sobaa miti dhugaa. Waan hin beekuuf hin jechaadha. Waan hin beekne deemee keessa galee hin hooqadhu. Waan hin beeke dubbachaara. Waan hin irraa beekuun dubbachaara. Haraamaadhaa fi haraama mitiidha kan hin dubbachaa jiru. Isiniif haa galu. Caatii gaafa qaamtu xiqqoo nadha kee kana shirshirsi godha. Nadha kee illee si hoo'isa. Amma fakkeenyaaf yoo dadhabbii qabaatte, yoo dibbirtii qabaatte, yoo sammuu cinqatiin sitti baay'ate, yoo yaaddoon sitti baay'ate, caatii xiqqoo see qaamtee yeroo 3-4 afaan kee hattee qaamtee maal jettee jennaani dadhabbiillee ni irraanfatta. Yaada isa yaaddu cinqillee yoo qabaatte ni irraanfatta. Hojii yoo sitti baay'ate hojii sana yaadda yoo ta'e caatii qaamte jenna itti dagatte ni irraanfatta. Yortii isa irraanfattu waan yaadde sana gaafa irraanfattu sammuun kee jijjiiramee jira. Caatiin suni sammuu si jijjiiree jira guutummaan guututti sammuun kee jijjiiramaadha. Maafi nama mirqaansa nanna namaa hoo'isaa nanna namaa kakaasaa saniin booddee wanti yaaddu waan hin qabneefaa gaafa caatii qaamte waan hin qabneefaa akka waan qabdutti ilaalta. Yoo makiinaan qabne amma qaamtee maraqate taanaanii
har'a waan makiina gibbii kee keessa dhaabbatu fakkaata. Waan mana biillaadhaan ijaarame mana bareedaa kana qabdu sitti fakkaata. Ijuma kee dura si adeema. Ijuma kee kana dura si adeema waan babbareedaa. Amerikaa fa'aa waan jiraatu fakkaata. Isa Oromiyaa keessa jirtu. Isa Itoophiyaa keessa jirtutu waanuma Amerikaa keessa birriin lafaaf funaanamu faasitti fakkaata. Gaafa teessee maraqantee jettu sammuun si jijjiirame. Hayi kun machi miti ree? Haraama miti. Farsoon haraama ta'e akkamitti haraaman ta'a kan sammuu si jijjiira. Amma sammuun kee si jijjiiramee jira bar. Gaafa qaamtee maraqantee jettu hin taphattaa, hin kofaltaa, maal jettaa, waa tokko dibbirtii wa'ii, yaaddoo wa'ii sirra hin jiru jechuudha guutummaan guututti. Hin beekaa. Sirriitti beeka. Sirriitti beeka waa caatiidha. Na gaafachuu hin dandeessan. Uummata tuktukiitiin hin jedha bara akka waan tuktukii bira gahu. Taasa bira gahuu danda'a. Hin beekamu wanti beekamaan hin jiru. Taasa oofamee uummata tuktukii irraa achi olii gadi oofamu bira gahuu danda'a. Kanaaf jennaani haa ta'u sirriidhaan sammuu nama adoochaa qalbii nama jijjiira. Wanti tamma yaaddee ganama gaafati kaatu hin jiru jechuudha. Makiinaa tamma gibbii keessaa qabdu ganama gaafati kaatu hin jiru jechuudha. Manni itti qabdu waan itti hundisaa yaadaa turte cinqiiti yeroo sana itti irraanfattee ganama kee cinqii kee yaaddoo kee waa hundumaa dhufee sitti gala jechuudha. Kanaaf jennaani dhugaatii namni dhugu quufee machaa'ee daddarbatamee kol godhachaa deemu qofa miti jechuudha. Isin kana qofa beektu. Caatiin maal lama godhaa nama macheessu haraama miti jettu jechuudha. Haraamadha. Wanti sammuu namaa tuqu kan goolii sammuu namaa kaasu haraamadha. Haraamadha hin barbaachisu ilma namaarraa hin barbaachisu jechuudha. Okay, haa ta'u amma miidhaasaa dubbannee jirra. Amma immoo caatii jechuuni haa ta'u haa qaamanii warroonni qaamanii haa qaamanii haraama isaa ta'u jireenyi wal bocaadha gaa'ela. Wal bocaadha jireenyi haa ta'u kan caatiidhaanii kan lafti isaa jechuudha. Fakkeenyaaf lafti Harargeedha caatii baasuudhaan beekama. Midhaan osoo hin taane warroota akka xeefii, warroota akka qamadii, warroota akka boqqolloo kana baasuudhaan beekamaa miti. Inni maaliin beekama? Caatiidhaan ijoollee isaanii barsiifatu. Caatiidhaan midhaan isaanii bitatanii nyaatu. Caatiidhaanitu hojii garaagaraa hojjetanii sooramu. Maaliif biyyichi caatii qofa waan baasuuf. Fakkeenyaaf akka biyya Wallaggaatti irra guddeessa lafti keenya maal baasa beektu? Caatiin illee hin jira. Maatiin kiyyayyuu hin qaba jechuudha. Hin horsiisa, hin gurguratu ittiin jiraatu jechuudha. Okay, biyya keenyatti kan baasu irra guddeessa boqqolloo. Boqqolloo taaqallaachuu hundee? Taaqallaachuu hullaachuu. Boqqolloo baasa biyya keenyatti boqqolloon baasa. Bisingaadha. Hojjaa jiru hojjaan beektu. Kana waan akka qamadii kana xaa'oo xeefii immoo xaa'oo malee hin baasu. Lafti biyya keenya gurraachadha. Xeefii kan baasu xiqqoo lafa akka diimaatti dhufudha jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf jennaani amma Jimmaan illee maal qaba? Jimmaan bunaan beekamaadha. Jimmaan otoo bunni Jimmaa keessa hin jiraanne Jimmaan hin jirtu iyyuu qofti. Akkuma kana ganda amma shawwaafaa kana xeefii baasa. Shawwaafaan kun xeefiidha kan inni oomishu. Caatii kana yoo darbe jiraate malee hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan akka ganda akka kutaa keenyaatti akka naannoo keenyaatti waan lafti keenya baasu yookaan immoo wanta galii irraa argannu wanta maallaqa irraa nuuf ta'uudha kan inni hojjennu jechuudha. Kanaaf malee amma mootummaanis sheekonni jedhaniifis caatiin buqqee hundeedhaan baduu hin danda'u. Maaliif ittiin jiraatu waan ta'eef qoonqoodha. Wanti ittiin nyaatan, wanti ijoollee isaanii barsiisan, wanti hundumtiyyuu caatii sana waan ta'eedhaaf caatiin buqqee ka'uu hin danda'u. Kan bitate haqaamu otoo haraama ta'u caatii mitiitii haraama kan kana caalu yoo hojjechaa jiru namni. Caatii mitiitii haraama kan kana caaluyyuu gochaa jira. Caatii balleessitu taanaan immoo tokkoffaa irratti maallaa balleessitu beektu dhugaatii araqee farsoo biiraa wanta dhugaatii alkoolii jedhamu caatii balleessinaan anillee kana niin balleessaa hordoffiin godha.
Kanaaf jennaani anaan kan naa balleessuu qabdanii ani dhugaatiitti masanan jibbaa. Dhugaatii kana biyyarraa nu balleessaa jira. Caatii balleessitu taanaan ilaa warra mootummaadha. Taasa viidiyoon qulqulluu ba'ee sin bira dhufuu danda'a. Hayi dhugaatii nu balleessaa jechuudha. Dhugaatii osoo akka garaa kootiitti wayyoo maalan godha gaa. Dhugaatii kana lafarraa balleessa wanta dhugaatii alkoolii kana nan balleessa jechuudha. Akka garaa kootiitti akka biyya ormaa kana akka biyya arabaa kana biyya arabaa keessa bara dhugaatiin hin jiru. Biyya arabaa keessa dhugaatii qaamii caatii dhugaatiin kun hin jiru bara. Ammatu dhugaatiin hin jiru ta'ee mucaan namaa namni gattaa'etu hojii isaa hojjetata. Ammatu caatii qaamiin hin jiru gattaa'etu hojii isaa waan jireenya isaa jijjiiru hojjeta malee achi deemee tamshaanee baarandaa jala taa'ee caatiin qabu jechuudha ilmi namaa. Achi deemee dhugaa'ee machaa'ee daddarbatamaa maal keessatti kukkufaa hin adeemu jechuudha. Otoo kan yaada kiyyaati kanan godha. Egaa maalan godha bofa waamee kaafituu miila dhoowwatee jedhani. Kanaaf jennaani caatiin haraamaadha dhugaatiin kamiyyuu haraamaadha garuu bakka itti akka naannoo keenyaatti itti fayyadamnu qabnaadha malee haraamummaa haraama maaliif sammuu kan nama adoochuudha waan ta'eef sammuu keenyaaf gaarii miti deebee keessa keenyaaf gaarii miti namoonni baay'een amma namoota caatii qaamanii hin huqqatu yoo kana biraan cabsii jedhanii warra waan akka mirindaa fa'aa sapiraayisii moo maayini maqaan seenaan galtuun harkaa baddeen moola. Maanni maqaasen raanii kana fa'aa raanii miti no raanii miti maqaasen harkaa badeen joo afaan kan wal dabarsileetta harkaa badee maqaaseetu militti aadattu waan gaggaarii qaamanii raawwatanii waan gaggaarii yoo irratti dhugan malee nama uqqisaa cugaaraa namaallee nama dhukkubsaa waa baay'ee nama dhukkubsaa namni caatii qaamu fedhee deema maddii isaa wal dhugaadha jechuudha. Kanaaf jennaan waan fedheef iyyuu sheeka keenya gadiin gombisana warroota maallaqa irraa fudhatee maallaqichaanii qoonqootti nyaatu caatii gurguratee qoonqoo nyaatu jira warroota caatii gurguratee madirasaa yookaan mana barumsaa ijaaruutu jira warroota caatii gurguratee maskiida ijaaru yookaan immoo mi'a maskiidaaf barbaachisu bitutu jira jechuudha.